Naannoon Oromiyaa naannoo taatee erga hundooftee as hacuucaa fi dhiibbaa sirnoota garaa garaan irra gahaa tureen guddinni siyaasa dinagdee fi hawaasummaa ishee hirkatummaa keessa kan ture yoo ta'u, jijjiiramaan booda kutannoo fi ejjennoo mootummaan jijjiiramni bu'aa qabatamaan dabalamee fayyadamummaa hawaasaa mirkaneesse gama siyaasa dinagdee fi hawaasummaan argamuu danda'eera. Mootummaan naannoo keenyaa qormaatilee jiraniin utuu hin jilbeeffatin waan xiqqoo taatee facaafamte guddachaa cimaa lafa qabachaa sadarkaa hedduutti jijjiiramoota hedduu fidaa mootummaa dhufedha. Mootummaan naannoo keenyaa waggoottan 84-85 yeroo lafa qabatu akka waliigalaatti humni namaa mootummaan naannoo Oromiyaa qabaachaa ture naannoo hojjetaa 41,000ti. Isayyuu hojjetaa baay'ee dhaabbilee adda addaa irraa kan dhaale akka waliigalaatti. Achirraa ka'ee mootummaan naannoo keenyaa amma hojjetoota 800,000 fi 13,000 ol qaba. Kana keessaa irra caalli isaa hojii misooma hawaasummaa irratti, barnoota fayyaa irratti kan bobba'ee fi egeree uummata keenyaa kan ijaaraa jirudha. Naannoon kun yeroo hundaa'u deeggarsi federaala irraa naannoo keenyaaf godhamu 80% ture. 80% hirkatee mootummaa turedha. Amma waggoottan darban hojii guddaa hojjetameen keessattuu jijjiiramaa asitti hojii guddaa hojjetameen hirkattummaa naannoo keenyaa gadi bu'aa 26% galee jira. Kunis hooggansi aantummaa uummataa qabu aarsaa miidhaa qaamaa hanga lubbuu kaffaluuni. Keessattuu hooggansi kun aarsaa cimaa kaffalee hooggansa maalinuu jilbeeffachuu hin dandeenye akka ta'e ammas irra deebi'ee agarsiisee jira. Hooggansi kun waggoottan darban waan isa jilbeeffachiisu, waan hiree uummata kanaa cabsu, waan kallattii qabsoo uummata keenyaa karaarraa baasu kumaa kitilatti ta'e kana hunda dandamatee aarsaa barbaachisu hunda kaffalee du'a isaa du'aan ajjeesee hooggansaas ga'edha. Hooggansi kun waan inni hin milkeessine akka hin jirre qabatamaatti agarsiisee jira. Sirna xobbeetti cabdi jedhan sana ijaaree cimsee Itoophiyaa utubee hooggansi kun asiin ga'ee jira. Baga milkooftan isin jechuun barbaada. Akkasumas rifoormii garaa garaa geggeessuun hojiirra oolchuuni. Rifoormiin gama siyaasatiin, dinagdee fi hawaasummaatiin gaggeessine hojiitti jijjiiramee bu'aa buusuu kan itti jalqabe. Karoora xiiqii baay'ina qulqullinaa fariitiin fayyadamummaa hawaasaa gama siyaasa dinagdeen fiduu danda'uun hoogganamuunis sirna deeggarsaa fi hordoffii cimaa akkasumas gama raawwii hojii yeroo eeggate fayyadamuun naannichatti baroottan darban bu'aawwan gurguddaan naannoo ijaaran biyya utuban argamuu danda'aniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa karoora hojii bara baraan qabatee hojimaata isaa eegee raawwii isaa gamaatti deemaa jira. Karoora xiiqiitiin waan gurguddoo hedduu milkeessinee irra jennee kaasuu dandeenya. Bara 2012 galii mootummaa biiliyoona 75 ture. Amma yeroo ammaa kanatti yoo xinnaate biiliyoona 300 fi biiliyoona 41 geenyee jira jechuudha. Kuni karoora hiixataa karoora waa jijjiiruu danda'u baasuu kenna. Keessattuu galmoonni gurguddoon kenne qabatamaan bu'aa agarsiisaa jiraachuu isaa kan namatti agarsiisudha jechuudha. Sosochiin diinagdee kennaa bu'aa fidaa kan jiru ta'uu isaa kan namatti agarsiisu jennee fudhachuu dandeenya. Galiin mootummaa naannoo Oromiyaa baraa baratti waggaa waggaatti dabalaa kan dhufe ta'uu isaa kan namatti agarsiisudha. Piroojeektoonni meegaa ta'an
akka biyyaatitti jalqabne itti raawwannee milkaa'inaan xumurree labsii gubaatiin pirojektoota seenaa biyya kanaa jijjiiruu danda'an kan itti jalqabnedha. Gama siyaasatiinis yaa'ii seena qabeessa marsaa lammaffaa paartii keenyaa milkaa'inaan gaggeessinee kan itti xumurredha. Uummanni keenyas kana argee yaada keenya hubatee fedhii keenya giddugaleessa godhatee hanqina keenya odoo hin laalin rakkoo nuti qabnu odoo hin laalin filannoo marsaa torbaffaatiin odoo doorsisni hedduun irra jiru odoo sodaachisaan hedduun gaggeeffamu rakkoo kana hunda keessa dhaabbatee bahee nu filate. Kanaaf carraa kanaan mootummaan bu'aawwan barootan darban gama siyaasa dinagdee fi hawaasummaan argaman daraan itti fufsiisuu fi bara 2018ttis ergamoota gurguddaa hirmaachisummaa hundaan galma ga'uu danda'u qabatee hojiitti gale. Bara 2018 hojiiwwan ergama gurguddaa sadi irratti bu'uureffaman karoorfamanii hojiitti galamee caasan keenya olidhaa hanga gadiitti hawaasa karaa hirmaachiseen hojii jajjabaa hojjechaa turee jira. Waggoottan darban hojii fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu hojjetameen bu'aawwan gurguddaan gama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaan argamaniiru. Gama keenya bara kanaatiin gama tokkoon injifannoowwan yookiin milkaa'inoota gurguddaa kan itti finnetu jira. Imalli keenya sirrii ta'uusaa kan itti agarreetu jira. Akkaataa kanaan deemuu yoo itti fufne yeroo gabaabaa keessatti badhaadhina milkeessuu akka dandeenyu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Bu'aawwan gurguddoon milkaa'inni ittiin argame keessaa galmoonni qonnaa afran isaan ijoodha. Hojiiwwan misooma qonnaa akkasumas hojiiwwan misooma baadiyyaa keessatti mootummaa keenyan yeroo ammaa raawwatamaa jiru. Gama hundaaniyyuu jijjiiramoonni gurguddaan jijjiirama asitti dhufanii jiran bal'aadha jechuudha. Keessumaa dameewwan qonnaa gama hundaanuu karaa faayidaa fi fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuu danda'uun hojiiwwan gurguddaan qonna keessattis misooma baadiyyaa keessattis jalqabnee hojjetamaa jiran bal'aadha. Utubaawwan gurguddaan arfan misooma baadiyyaa keessatti qabannee hojjechaa jiru. Waggoottan 5 darban kanattis jijjiirama asitti jijjiiramoonni guddaan naannoo kana keessatti akka inni dhufu taasiseeti kan jiru jechuudha. Utubaawwan arfan wabii midhaan nyaataa mirkaneeffachuun oomishoota biyya alaatirraa galan bakka buusuun oomishoota biyya keessatti oomishnu immoo biyya keessatti fayyadamuu qofa osoo hin taane gara biyya alaatitti baasuun arfaffaan carraawwan hojii dargaggeewwan yuunivarsiitii keessaa ba'an kolleejjota adda addaatii ba'an hunda isaanii karaa hirmaachisaa ta'een hammachuudhaaf galmoota gurguddaa arfan kana giddu galeessa godhatamee hojiin jalqabamee jiru hojiiwwan gurguddaa jalqabneeti jirra jechuudha. Waliigala tarsiimoon misooma baadiyyaa nuti qabanneetoo jiru tarsiimoon qonnaa nuti qabanneetoo jiru naannoo keenya keessatti jijjiirama guddaa fidee jira. Milkaa'inoota gama hundaan argaman kanatti fufsiisuufis hooggansi jiru wantoota gurguddoo 5 irratti hojjechuu qaban dhaamsa mootummaa naannichaati. Gama kurmaan arfaffaa kana wantoota gurguddoo 5 sirritti sakattaanee olaalle gaarii ta'a. Tokkoffaa inni duraa dhimmoonni milkaa'an maaliif milkaa'anii dhimmoonni immoo kufan arcaan utuu milkeessin hafne maaliif milkaa'uu dhabanii kan jedhu sababa isaa sirriitti ilaaluu barbaachisa. Kan lammataa karoorriif poteenshaalli keenya hagam wal sima. Sadaffaan kan laaluu qabnu dhimma humnoota sadaniiti. Humna waloo hagam qindeessinee ammas hoogganaa jira. Tajaajilli lammummaa hagam hojii keenya hunda keessatti qooda isaa bahaa jira. Manni murtii aadaa buusaa gonnofaan
gaacharni sirnaa ergamoota kennineef sana akka milkeessuuf hagam hoogganaa jira kan jedhu humna waloo irratti sirriitti ilaaluu barbaachisa jechaadha. Arfaffaa qusannaaf investimentii. Shanaffaaf inni dhumaa hoggansa. Hoggansa. Gaaffii hoggansaa hagam deebisaa jira bakka hundatti. Ganda irratti, aanaa irratti, godina irratti, magaalaa irratti, naannoo irratti hoggansa akkamitti horachaa jira? Hoggansa akkamitti ijaaraa jira? Hoggansi dirqama isaa akka bahu akkamitti gochaa jira? Hoggansi kun immoo dhugaatti dinagdee hoogganaa jira? Hoggansa dinagdee ta'ee jira? Milkaa'inooti kun matuma isaaniitiin fedhii adda addaa fedhii misoomaa adda addaa dabalaa waan dhufanii fi caasaan keenya milkaa'inoota argaman kanatti tun dagatini milkaa'inoota dabalataa galmeessuudhaa fi halkaniif guyyaa hirriba malee hojjechuun yeroo isa barbaachisu irra jirra jechuudha. Gama tokkoon nageenya amansiisaa olaantummaa seeraa kabachiisuu danda'u nurra jiraata. Gama biraadhaan immoo inisheetiivooti keenya hundi hawaasa hunda bira akka ga'anii fi maatiin hundi hiyyummaa keessaa gargaaramtummaa keessaa ba'ee of danda'ee gara badhaadhinaatti ce'uu akka danda'u tumsi jalqabne halkaniif guyyaa itti fufuu danda'u nurra jiraata kan. Aarsaa hoggansa kanaatiin, aarsaa miseensota keenyaatiin, aarsaa jaalleewwan keenyaatiin hireen saba keenyaa sadarkaa barbaadamutti akka milkaa'u imalli badhaadhinaa qabanne sadarkaa barbaadamutti akka dhugoomu karra guddaa saaqee jira. Kanaaf aarsaawwan waggoottan darban kaffalaman waggoottan dhufanis bu'uura cimaa nuuf ta'anii hawwii fi fedhii uummata keenyaa badhaadhina milkeessuu caalmatti yeroo itti raawwannu ta'a jechaadha.